ለትንሽ ነገር ትላልቆቹን የጁስ መፍጫ ከመጠቀም የሚገላግላችሁ በእጃችሁ ፕረስ ብቻ እያደረጋችሁ መጭመቅ የምትችሉበትን የብርቱካን መጭመቂያ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ብርቱካን፣ ሎሚ፣ ሀባብ እና ሌላ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን በቀላሉ መጭመቅ የምትችሉበት የራሱ ማጥለያ ስላለው ፍሬውንና ልጣጩን ከጁስ የሚለይላችሁ ከአልሙኒየም የተሰራ ኦሪጂናል እቃ ነው። ይህንን እቃ ማዘዝ የምትፈልጉ Bismillah, maashaallah, tabarakallah. Agartanii akkuma argitan kan haaluma salphaa ta'een elektiriika malee jechuudha. Meeshaa kana fayyadamnee cimmaaqii yookaan dhama burtukaanaa baasnee jirra. Maashaallah, tabarakallah, akkuma argitan kanatti kun isinitti mul'ata jedhee yaada. Haaluma salphaa ta'een dhama burtukaanaa baafanneeti jirra jechuudha. Akkasumallee faayidaa isa lammataa burtukaana cuunfaa isaa yookaan dhama sallee fayyadamtan quncee isaa hin gatina. Akkuma beektanii vaayitaamin C'dhaan kan badhaadha jechuudha burtukaanni. Kanaafuu gogaa isaa kana aftanii goggosuudhaan eega daaktaniin booda fuula keessan damojii yoo fayyadamtan maashaallah isiniin jaa. Kun akkuma argitan kana cuunfaa yookaan immoo dhama isaa kan akkanatti baasnee jirra. Burcuqqoo walakkaa burcuqqoon xiqqoo jabaadha, haa ta'u burcuqqoo walakkaadha. Burcuqqoo walakkaa kana baasuuf burtukaana firee meeqa fayyadamne kan jedhu haga xumura viidiyoo kanaatti yoo ilaaltan ni hubattanii. Salaamtallee hin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan dalagaa afyaan akkam isin jaana bira bareedoo alhamdulillah isin biras bareedoo akka ta'e abdiin qaba. Maashaallah, tabarakallah, haadhuun nu gootta. Namoonni cuunfaa burtukaanaa manatti osoo mana juusaan deemin manatti dhuguu barbaadan haaluma salphaa ta'een meeshaa kana fayyadamtanii dhuguu dandeettanii. Dhugaa dubbachuuf mee isin koomentii naa barreessaa. Cuunfaa burtukaanaa fayyadamuu isinitti tolamoo burtukaana akka namatu nyaatutti isinitti isin gammachiisa. Akkasumas maangoo akkanatti illee fayyadame akkanatti natti tola. Maangoo illee burtukaana illee jechuudha. Garuu yoo fakkeenyaaf burtukaana kallattimaan cuunfaa isaa barbaadan osoo bishaan takka itti makin haaluma salphaa ta'ee manatti meeshaa tanaan dhama isaa baafachuu dandeettanii. Anama fakkeenyaaf meeshaa gizee warri nama godhu meeshaa natti tole taanaan ka qabullee ta'e deebi'eetuma fuudha gizee tokko tokko hagana ajaa'ibu dirasi maashina juusaan hin qaba. Garuu isitan argu gatiin isillee rakasa. Maaliif qoomee ilaala miidiyaa irratti arge dhugaa dubbachuuf TikTok irratti gizee tokko tokko TikTok irra beessaan kun bareedallee jira. Akkasumas akka jedhame sanillee kan hin geenne jira. Mee kana ni yaala jedhee fuudhe. Akkuma argitan burtukaana kana osoo tasa dagadheetiniin addaan babbaqasse osoo babbaqasin osoo quncisee bareeda ture. Haa ta'u teega babbaqasseen boodallee haa ta'u quncisee kunoo ammaan tana burtukaana tokko keessa kaaya. Garuu itti ol guuta nama sagalee amma irratti hidhaa jira. Eegadaakee cuunfaa kana fayyadamee jedheen booda ka sagalee amma irratti YouTube irratti gadhiisuuf deemu jechuudha. Kanaaf maal irraa hubadhe burtukaana firee takka ufatti godhanii firee 3-4 gootanii akka inni ol guututti jechuudha. Kunoo nama tokkicha keessa kaayee akkana gootanii gaduma qabdanii dimbii ballee ofuma keessaa qaba. Garuu akkana sirga qabu isin gaafatamnaan kana gadoo qabdan agartanii cimmiq godha jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma argartan kanatti kunoo ni argitan jedheeti yaada. Eegasiin booda isinii cuunfaa mixixi godhee goggosullee baatu haga tokko bishaan keessaan baya. Waliin sirriitti fuudhee fi yoo baay'ee xixiqqeessanii fakkaatu burtukaana yoo keessa naqu burtukaana takkitti addaan muree bakka lama keessa kaa'ee jechuudha. Garuu firee 2-3 itti godhuu hin dandeettanii. Haga inni fuudha jechuudha. Yoo cuunfaa guddaa barbaadan yoo san sirriitti waan cuufuun fakkaata agartanii sirriitti mixixxiin goone itti diqqaa keessa diqqaatiin itti fakkaata. Fi garuu immoo agartan dhama isaa san keessaa baasee jira. Ammallee gara hundaa kanatti asisee yoo akkana gadi godhu gara jidduutti hafa waan ta'eef gara aslaala jidduutti hafa osoo guutee hoyyinatti fakkaata. Firee 3 akkas osoo keessa kaa'ee bareedaan firee takkitti keessa cuunfaa jira. Kun akkuma argitan kan dhamni keessaa ba'e maashaallah tabarakallah. Ammallee deebi'ee tun diqqaatte waan ta'eef deebi'ee ammallee burtukaana tokkotti deebisa jechuudha. Garuu haga tokko cuunfee jira maashaallah. Kunoo isinitti mul'ata jedheetii yaada. Kanaafuu namoonni barbaadan ordarii gochuu dandeettan. Garuu amma jiru hin beeku wallahi. Ana osoo tasa TikTok irratti argee ture. Tasa immoo isa bita jedhee yaadee osoo hin ta'in osoo meeshaa biraa ijoollee fiduu argee jennaan bakka meeshaa fidu sanitti fuudhee har'a uumamee yoo san nama ramadaana keessatti fayyadamuu fuudhe anuu biizii ta'e ramadaana keessatti fayyadamuu fuudhe dhugaa dubbachuuf yoo san garuu amma mee qoy burtukaana bitee jennaan qoy mee waan sanii dagadhe iyyuu beektanii burtukaana bitee naan yaadadhe mee qoy itti yaala jedheeti. Amma burtukaana lammaffaa kan osoo addaan murini irraa quncisuu deema. Wanta akka burtukaana quncisuu na jibbisiisu hin jiru. Hin jaaladhu burtukaana quncisuu. Bakka natti hin tolu. Urgaan isaa natti tola garuu quncisuu isaa kan natti hin tolu. Haa ta'utii burtukaana lammaffallee haaluma kanaan quncisee keessaa cuunfuuf deema. Maangollee itti yaalu ture garuu maangoon hin ta'u wanta bishaanawaa ta'e agartanii
wanta bishaanawaa ta'e jechuudha. Dhiifama takka sagalee namni natti bilbilaa ture kaasee deebi'a. Dhiifama hordoftoota kiyyaa namoonni natti bilbilee qo'i geessitu makaasaa jedhee gizee lama sadii natti bilbilan bakka meeshaa warri meeshaa ordarii irraa godhu meeshaa dhufetu jira na ergaa jiran jechuudha. Baajaajiin har'a deemu natti hin tolle asumaan namni hundi keessanuu du'aa inaaf godha. Wallahi laazim du'aa ina barbaachisaa du'aa inaaf godha. Akkana isiniin ja'a kalammataa sanitti godhuuf yoo deemu gingilchaa isaa kana keessaa baasee tureedhaan dagadhee eegasii kana jalaan kaayee ka dura cuunfisan illee gubbaan deebisa. Akkanatti ilaala burtukaana lama sadii itti godhan wayyanatti fakkaatan takka takkaan itti daakaa ture. Itti daakaa jala jedha itti cuunfuuf keessa naqaa ture akkana yoo ol guute wayyaa akkana gadi gootan ofumaan keessaa dhama isaa adda baasa lala maashaallah tabaarakallaa akkana godhaa itti gadi deebisa. Itti cuunfatanii yoo amma fakkeenyaaf burcuqqoo takka cuunfatu yoo barbaadan haaluma salphaa ta'een osoo elektiriika fayyadamuun isinirra hin jiraatiin akkanatti keessaa cuunfatuu dandeettanii habaabii ta'e habaabii burtukaana loomii akkasumas wanta bishaanawaa ta'e jechuudha walumaa galatti. Fakkeenyaaf amma paappaayyaa akkana godha yoo jette hin ta'u wanta bishaanawaa ta'e yookaan dhangala'oo ta'e jechuudha. Kana bishaan keessaa ka bahu wanni tanaan haaluma salphaan osoo wanni takkaayyuu itti hin jedhin jechuudha. Harka keessan kana gootanii keessaa cuunfatuu dandeettan hordoftoota kiyyaa. Namoonni ajajachuu barbaadan meebi amma yoo jiraatu hin beeku. Ani ramadaana keessa wanti akkanaa kunniin hedduu seena. Isiniif ittisiisuu danda'a jechuudha. Gatiinis illee baay'ee takka salphaadha. Yoo san qarshii 200 bitee sila waan ammaan beeku. Akkana wanni sinan namatti tolu hiqummaa yeroo tokko takka iqaan fayyadamne iqaa fakkeenyaaf fayyadamuuf yaada hin qabnes yoo ol fuudhee qabee ilaalee hiqummaan isaa natti tole bakka fuudhee na godha. Anamma meeshaan isaa kun hedduu natti tole. Viidiyoo argee ture TikTok irratti garuu immoo yoo qaamaan akka tasa argee yoo argu maashaallah boonni isaa sibiilli isaa almuuniyeemii furdaa isaati. Hedduu furdata jechuudha. Istiiliin isaa baay'ee takka furdaadha. Kazaagu miti akkasumas hin zaagoo isiniin jedhu yoo isin dhiqatu dhiistan zaaguun isaan oolu meeshaan kamuu qulqullinaa yoo hin qabaatinii isiniin jaa hordoftoota kiyyaa kun akkuma argitan kan sirriitti cammaqqee godhee keessaa fixuu baatus cammaqee burcuqqoo walakkaa ol burtukaana firee lamaatirraa baasee jira. Natti tolee jira akka yaada sanitti TikTok irratti akkanumatti argee haga sanitti naqan garuu hin laalle malee isinillee jalqaba irratti argitan jedhee yaada. Ni cuunfa guddaan ni cuunfa jechuudha. Yoo ta'a kana gadi qaban tuntanii garuu wanni ni hidhame biloon ni hidhame biloon sanii yoo laallee illee itti jabeessuu ni danda'ama natti fakkaate taan immoo ni cuunfa homaan jedhu loomii kanallee itti yaala jedheeti loomii agattii dhiqishuu tana keessa keettanii cuunfuu osoo hin taane gara girgiddaa isaatitti achi ol laxxaftanii eegasiitti achi gadi qabdan tana jechuudha. Akkana isiniin jaa loomii harkallee ni cuunfama ani meeqa ima laala jedheetiniin wanni isaa gattaa isaa kana keessaa baasee loomillee keessa kaa'ee ilaala. Egaa hordoftoota kiyya asumaan chaanaalli kiyya wallahi na jala qorree jira viidiyoo laalaa hin jirtanii hundi keessanuu pilees akkuma viidiyoon kiyya isin bira ga'ee laayikii tuqa warri ilaaltan jechuudha. Warri ilaaltanii yoo laayikii tuqxan viidiyoon kiyya ol ka'aa deemaa yoo sanii yuutuubillee sheer naa godha jechuudha. Sheer godha yoo jedhu yuutuubiin ni facaasa jechuudha nama hedduu bira akka ga'uuf kanaaf bilis hundi keessanuu namni ilaaltan laayikii tuquu hin dagatina waatti cuunfatu jedhan akkana ol guutuu qabdanii jechuudha. Loomiin tun amma firee walakkaa waan taateef akkana gidaara isaatirra kaa'ee jechuudha. Agartanii akkana kaa'ee ka'ee wanni isaa kanatti achi laxxafa akkasumallee hin ta'u kunoo agartanii akkanatti jechuudha. Eegasii cuunfaa agama akka keessaa baasnu ilaalla. Loomii walakkaadha dhiqqollee agasu yaa dhamumaaf malee anamma yaalumaaf kunoo maashaallah ima cuunfaa sirriittillee cuunfuu baatu loomiin agasee raggeetti ka keessatti wanni irratti achi qabatte kunoo ammallee keessatti hafee jira cuunfaan jechuudha waan dhiqqoo taateef ittiin tolle sirriitti se'a. Akkana isiniin jira pilees hundi keessanuu laayikii sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina chaalana kana warri sabskiraayibiin godhin sabskiraayibii gochuun akka hin dagatamne isiniin je'a. Laayikillee tuqaa namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan haala babbareedaa ta'een isinii kan ajaju ta'a. Namoonni firaasha boondidii barbaadan firaasha nama hedduutti ba'aa jira garuu hin baane jidduu kana meeshaan akka gaarii seenaa waan hin jirreef uffannillee akka gaariitti waan seenaa hin jirreef malee firaasha nama sadii moo meeqaattu kennamee jira jechuudha. Majalisnillee akkasuma namoonni meeshaa kana naaf eegsisi jettanii achuma naftan piliis wanni akka isinirraa of qusadha wallahi laazim. Ani hedduun amana wallahi amanamu rabbi tokkicha wallahi isinuu uf beektanii warri mee koomentii barreessuu dandeettan meeshaa wayina irraa bitattanii an kana eegasiisi ergaa kana ittiin aadaa bal'inaan jetti lakkoofsan qabanii eeshi jedheetumaan waan san godhaaf jechuudha. Akkasumallee immoo kana bira hin jirre simboo waan kana ajaji birrii hin ergaa jettanii eegan ajajee wanti sun dalagamaa jiraateen booda deebitanii achumaan baduu warri baddan jechuudha. Maal taataniiti anallee namoota wajjin nan tusiisina yoo humna hin qabaatin yookaan yoo qarshii harkaan qabaatin waan tokko dursitanii nan ajajina.
ani sin amalee waan tokko mee nama sanitti haasa'ee fidaa jedhee ege meeshaa na bira ga'ee maallaqa kiyya kafalee fi meeshaa ege fideen booda yoo isin hin fudhatin yoo isin maallaqa san hin galchin ani maallaqni ittiin dalagu kana jechuudha. Akkam ta'a gaarii miti. Kanaaf bilisa waan akka isin irraa kusadhaa gizeem itti qophooftan gizeem isinii guutte waan tokko bitadhaan isiniin jedha. Humna keessanii ol ofii yaaddeessina ofillee hin jinqina anallee hin jinqinaan isin jaa maashaallah tabaarakallaa. Akkanatti maangoo kennaa haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Burtukaan ammoo cuunfaa isaa akkanatti baasnee jirra maashaallah tabaarakallaa. Kunoo gattaan isaas keessa jira akkuma argitan kana. Ammallee dhabni isaa xiqqoo keessa jira garuu haga cuunfamuu qabu keessaa cuunfee jira. Quncee isaa ammoo hin gatu. Quncee isaa onni fayyadama. Kun dura isin jedhe fuulaaf maal gootan aduu keettanii guggusitanii nikeelii wayiitti waan silaa qimamee ittiin tumnetti tumtanii eegas booda wayiitti naqatuudhaan achuma fal'aana sukkaara takka takka fuudhaa dammatti gootanii dammaafisa walitti sukkuumuudhaan fuula keessan dibatu dandeettanii keessattuu shifniinaaf baay'ee takka bareedaadha. Fuulallee ni bareecha kanaaf fayyadamaan isiniin ja'a. Yoo akkanatti illee jiidhaa isa fayyadamuu barbaadan talbaa hojii affeeltanii jeelii isaa fuula keessanii fayyadamuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessa naa tura. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja like share subscribe gochuun akka hin dagatamne viidiyoo meeshaalee wayimmoo asirraan gad isinii dhiisa kaleessallee jedhee ture garuu naaf mijoofne mee hadha inshaallah yoo naaf mijaa'ee viidiyoo waraabuu xiqqoo biizii ta'e natti toluu dhabe malee waan biraatiin miti yoo natti gad isinii dhiisa viidiyoo meeshaa jechuudha asirratti ilaaluu dandeettanii meeshaa keessan horrii jechuullee barbaaddan. Yaa'u maashaallah tabaarakallaa kun hojii isin kenna kana fakkaate haadhunnu egaa olma keerii isin faa ta'u baay'ee